Bulchiinsi magaalaa Finfinnee daddabarsa namoota karaa seeraan alaa to'achuuf bara 2014tti addatti dambii baasuun xiyyeeffannoo olaanaa itti kennee qaamolee garaagaraa waliin hojjechaa jira. Biiroon haqaa bulchiinsa magaalichaas hojiilee yakkoota namaan daldaluu fi daddabarsa namoota karaa seeraan alaa wal qabatanii raawwataman ittisuuf hojiilee hojjechaa jiru irratti biiroo haqaa naannoo Amaaraaf muuxannoo qoodeera. Hoogganaan biiroo haqaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Taklee Bazaabbii bulchiinsa magaalichaa yakkoota namaan daldaluu fi daddabarsa seeraan wal qabatanii raawwataman ittisuuf dhaabbileen itti gaafatummaan isaanitti kenname sirnaan akka baataniif hojjetamaa jirani. ተቋማቱ በተናጠልና በጋራ የተጣለባቸውን ተግባርና ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ dhaabbileen itti gaafatamummaa waloo fi dhuunfaan itti kenname akka ba'anii fi hojichi itti gaafatamummaa akka qabaatu hojii hubannoo uumuu bal'aa ta'e hojjechuu nu gaafata. Hojiilee hojjetaman lakkaa'uu qofaa osoo hin taane seeronni ba'an jireenya lammiilee keenyaa irratti maal fidan kan jedhan mirkaneessuun nurraa eegama. Kan ammoo kan safaraa deemnu ta'a. Yakkoonni daddabarsa namootaa karaa seeraan alaan wal qabatanii raawwataman walxaxoo waan ta'aniif muuxannoo gaggaarii jiran walii qooduu fi qindoominaan hojjechuun murteessaa ta'uusaa hoogganaan biiroo haqaa naannoo Amaaraa obbo Gabramuu ገብረጻድቅ kan isaan dubbatanii. ክልላችን ደግሞ ለዚህ ወንጀል መነሻ መተላለፊያና መዳረሻ በመሆኑ naannoon keenya yakkoota kanaaf ka'umsaa fi ulaa darbiinsaa waan ta'eef naannicharra darbuun naannolee fi bulchiinsoota magaalaa waliin hojii hojjechuun bu'aa gaarii fida jennee waan itti amanneef muuxannoo fudhachuu dhufne. Yakkoota akkasii kanneen qindoominaan malee ittisuun waan hin danda'amneef gara fuula duraatti hariiroo keenya kanneen biroo waliinis cimsinee itti fufna. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Jaantiraa Dhaabbaay yakkoota daddabarsa namoota seeraan alaan wal qabatanii mudatan to'achuuf dambii ba'ee hojjetamaa jiruun bu'aa gaariin argamaa jiraachuu himaniiru. አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሰው መነገድ ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር Bulchiinsi magaalaa Finfinnee yakkoota namaan daldaluu fi daddabarsa namootaa karaa seeraan alaa miidhaa lammiileerra ga'u ittisuu kaabinee bulchiinsa magaalichaan dambii lakkoofsa 126 muraa 2014 baasee hojjechaa jiruun jalqabbiiwwan gaggaariin galmaa'aa jiru. Gochoonni suukaneessaan lammiilee karaa seeraan alaan imalan irraa wayita ga'u hidhii xuuxuu qofti miidhaa lammiileerra ga'u hir'isuu waan hin dandeenyeef dhaadhessitoota lammiileen buddeena abjuu nyaachisan irrattis tarkaanfiin fudhatamuuf hojjetamaa jirani. የማይጨበጥ ህልም ለዜጎቻችን እየጋቱ ህዝባችን ወደ ውጭ ሀገር እንዲያንጋጥጥ የሚያደርጉ ህገወጥ ደላሎችን ልጓም ማስያዝም ያስፈልጋል. Abjuu qabatama hin qabne dhaadhessitoonni seeraan ala lammiilee keenya miidhaaf saaxilaa jiran adaba qabsiisuun barbaachisaadha. Gochoota suukanneessaa yakkoota sababa daddabarsa namoota karaa seeraan ala lammiilee gahuu ibsa gaddaa baasuu fi hidhii xuuxuu qofaan ittisuun hin danda'amu. Warreen lubbuu dhala namaaf kabaja hin kennine kanneen adabuuf labsiin bahuu qaba. Bulchiinsi magaalichaa koree dhaabuun seeraan akka itti gaafatamaniif hojjechaa jira.